بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دعوتك إنك بجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم برنوتك إنك ولد دابت كواي برنوت حجي دا اتفوف نجر راكو بيار آفتو قبرنيد نجر ترتين تيسن هنگد مساقنتا خينيات نوجياتا توجي چادان جالا في خبجان سنة في را نوجي ترا yeroo dabre waa'ee nama tamattu'a hajjii godhee biyyarraa dhufee umraa godhatee umraa isaa raawwatee irraa hiikkatee taa'ee hajjii eeggachaa jiru achitti dhaabban achumarraa itti fufna hogguu guyyaan 8 zulhijjaadhaa ta'e baatii zulhijjaa ji'a zulhijjaa kana guyyaa 8ffaa yoomu tarwiya jedhama hogguu guyyaan kun dhufee namni hundinuu bakkuma jiruu hajjii isaa hidhataa jechu yeroo duhaadhaa yoo ta'e filatamaadha yeroo waaree jechu yeroo waaree guyyaa 8ffaa kana ka'ee akkuma gaafa dura dhufu miiqaatatti umraa isaa hidhateetti seera san hunda guutee hajjii hidhata jechu seera san hunda guutee hogguu jennu uffata namni dhiiraa marxoo fi hansoolaa tokko uffachuu uffata biroo hunda ofirraa lafa kaa'u mataa haguuggachuu dhabu qaama dhiqachuu qulqulleeffachuu rifeensa adda addaa kan barbaachifne ofirraa deemsisu qaamatti urgeeffatanii osoo uffatan ta'in qaama urgeeffachuu kana hunda qophii ihraamaa akkuma yeroo dabre dubbanne yeroo umraadhaa itti qophaa'ee akkuma gaafa umraa hidhateetti har'a hajjii hidhata garaagarummaan jiru guyyaa san labbeeyka umratan jee har'a labbeeyka hajjan jedha hajjii hidhadhe jedha afaaniinillee akkana jedha garaagarummaan isaa gaafsan miiqaatatti buufataalee jechu namni hajjii fi umraa irraa hidhatutti hidhatee har'a ammoo makka keessaa hidhata asitti wanni beekamuu qabu masjidal haraam dhayneeta achirraa hajjii hidhanna jedhanii achi deemuun deemsa sanitti uf rakkisanii zahamaa uf godhuun barbaachisaadhaa miti karaan godhamne manuma jiruu hidhata jechuu namni yeroon yeroo duhaa yeroo waareeti jenne kana nabiin keenya faam sallallahu alaihi wasallam nu ibsan garuu namni itti gaafatamtoonni waa'ee hajjiidhaa koree fi dhimma islaamaatii fi namni nama bobbaasu yoo san dura hidhadhaa minatti isiniin deemnaa jees rakkoo miti hidhatanii niyyatanii yeroo isaan ka'an hajjii hidhatanii karaa seenuu dhoonni barbaachisu akkasitti makkuma keessa namni dhiiraa ihraama akkan uffadhee kana uffatee dubartiin uffatuma duraan uffattu uffatti kama feete uffatti akkasitti hajjii hidhatanii jechu eega hajjii hidhatan maal godhan talbiyaa labbeeykaa tana sagalee ol fuudhanii jechaadhaati karaminaa deeman jechu dubartiin sautii qaqqabatteetuma jetti labbayka allahumma labbayka labbayka laa shariika laka labbayka inna alhamda wanni'mata laka walmulka laa shariika laka akkana jechaadha karaminaa deemanii jechu mina dhaqan guyyaa 8 kana achuma oolan halkan itti aanus achuma bulan minatti wanni dalagamoonni addaa kabiroo hin jiru qubatanii tuma taa'uudha salaata raka'aa lama lamaan salaatanii ammoo yeroo isiitti salaatan walitti hin qaban jam'iin godhan guyyaa minaa ka duraa kana guyyaa 8 kana guyyaa yooma tarwiyaa jennu kana salaata yeroo isiitti salaatan salaata shananuu jam'ii godhuun hin jiru ammoo qasrii godhanii gabaabsanii ta afurii hunda lama lamatti salaatan akkasumatti mina bulan borumta guyyaa arafaa jedhama hanga aduun baatutti qophaawanii achuma turan
kararra bahanii qophaawan jechuudha. Yeroo aduun futtuq ol jette biiftuun baate karaa Arafaatti qajeelan jechuudha. Guyyaa sagalii guyyaa Arafaa eega takkamina bulamboota karaa Arafaadhaatti deemanii yoo konkolaataa baasa otoobisa namaa fidanii saniin deemanis tolte, yoo qixaara jiraa baabura argatanii deemanis tolte, san hunda yoo dhaban miilumaan itti yaasan jechuudha. Aalamni hundi achitti yaa waan ta'eef Arafaan karaa kami jedhanii nama gaafachuun hin barbaachisu jechuudha. Karuma biitti yaatu namni akka galaanaatti yaa'u itti deemu jechuudha. Arafaa dhaquu barbaachisaa. Arafaa hogguu dhaqan yoo namaa laafe masjida Namiraa bakka jedhan qubatan hanga zuhuriin ga'utti. Yoo heddumina namaarraa bakka san dhaquun dadhabame takkaa'uu wallaalame Arafaa seenaniituma huduuda isii seenanii taappeellaa takkaa'uu mallattoo dhaabbatte qabdii asii achi Arafaadha jecha afaan hundaan barreeffamte jirti. Keessa ol seenanii huduuda irraas achi ol fagaatanii akka shakkiin namatti hin dhufne Arafaa keessa qubatan jechuudha. Arafaa keessa qubatan. Filatamaan ammoo masjida Namiraa san qubatanii zuhri irratti itti achi seenuudha. Sunis yoo danda'ame gaarii yookaan rakkoon qabu. Bakkitti hundi nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waqaftu haa hunaa wal Arafatu kulluhaa mawqifun. Ana sin dhaabbadhee dirreen Arafaa jedhamtuun hundi guutuun isii dhaabbatiinsaaf ni taati. Isiin bakkuma dhaabbatanii jedhan jechuudha. Arafaa akkasitti hanga ganamaa yoo barbaachisaa ta'e boqonnaa godhuu danda'a namni. Yeroo zuhriin ga'ee zuhrii fi asrii jam'ii dursanii jam'ii duraa godhanii yeroo zuhrii irratti raka'a lama lamaan salaatan jechuudha. Guyyaa Arafaatti. San booda amma hanga aduun seentutti zuhri irraa kaasee du'aa'ii, zikrii, kadhaa rabbi, istighfaara, qaraatii quraanaa, nagayaa rahmata nabii rabbuusu waan azkaara jedhame waan ibaadaa jedhame hunda tartiibaan oofan jechuudha. Guyyaan Arafaa guyyaa fakkii hin qabne jechuudha. Daqiiqaa takkaafillee cal'isuun hin barbaachisu. Waan birootti mashghuula ta'uun hin barbaachisu jechuudha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam khayru du'aa'i du'aa'u yawmi Arafaa. Caalaan kadhaa rabbii kadhaa guyyaa Arafaati du'aa'iin irra filatamtuun. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تعالى وان أنا في أنبيون ندرا جنة جتش كلمات توحيدا كنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان هدوم يسوع برباچ سيجو كذا ربي هدوم يسوع برباچ سيجو. namni hundi mataa isaatiif rabbi kadhachuu, muslimtoota hundaa rabbi kadhachuu, haadha abbaa isaatii rabbi kadhachuu, biyya isaatii rabbi kadhachuu kanaatu barbaachisa jechuudha. Ummata muslimaa ka jiruu fi kan jirre hundaa araarama kadhachuu barbaachisaa. Haajaa ofii xiqqoo guddoo namni guyyaa Arafaa rabbiin achi isa dhaabe rabbitti himachuu barbaachisaa jechuudha. Tadarru'aan namni rabbiif of qaqqabee booyee imimmaan buusee guyyaa san keessatti haalaan gartanii kadhaa rabbi dheereessee kan hifannetti heddummeessee rabbi kadhachuutu barbaachisaa. Guyyaan Arafaa kanumaan itti fufamee kanumaan oolama jechuudha. Guyyaan Arafaadhaa guyyaa islaamummaan keessatti nuu guutamte jechuudha. Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa radiitu lakum al-islaama diina. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hajjatal wadaa guyyaa Jum'aa guyyaa Arafaa nabii keenya irratti isaanii achi dhaabbataa jiru aayata kana buuse jechuudha. Guyyaa seenaa qabu, guyyaa guddaa, guyyaalee addunyaa hunda, guyyaalee amataa hunda caalu jechuudha. Akkasitti kadhaa rabbiitti ooluu barbaachisaa. Guyyaa Arafaa wanni beekamuu qabu namni hajjii jiru ibaadumaa kadhaa rabbii tana itti fufaa. Namni immoo hajjiin dhufin ni soomanaa jechuudha. Soomanni isaatis akkaan filatamaadha. Sadarkaa guddaa qabaa jechuudha. Dilii amata gartee dabree hunda rabbiin namaaf araarame jechaatu irratti ibsamee jira jechuudha. Namni biyya biroo jiru soomanaan yoo hajjii dhufuu dadhabe soomanuu namni dadhabu hin jiru. Biyya isaatti soomanee ajrii gurguddoo tana sawaaba kanatti shariika jechuudha. Hogguu aduun seente eeganiit achirraa kara Muzdalifaa yaa'an jechuudha. Hanga aduun hin seeniin itti deemuun hin barbaachisu. Guyyaa guutuu achi ooluu barbaachisa jechuudha. Arafaa hanga aduun seentutti turuun waajiba min waajibaatil hajji. Yoo hir'isan
adabatu waa qalluun namni nama adabsiisa jechuudha. Hogguu aduun seente magriba illee salaanne karuma seenan jechuudha. San booda Muzdalifaa dhaqanii achitti magribaa fi ishaa'ii salaatanii jechuudha. Yoo karaa dheeratee zahamaan hedduminarraa kanama duraa salaanni dabruun sodaatamu taate halkan walqixa ga'u taate bakkuma jiranitti salaatanii homaa rakkoon qabu jechuudha. Akkasitti Muzdalifaa bulanii jechuudha. Achirraa sagantaa itti aantun itti fufnaa. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.